Irriba keessa osoo kan rifannu ta'e maal gochuu qabna? Zikrii akkamii jechuu qabna? Namni irriba keessa rifattan ebjuu garagaraatiin ta'e akkaataa garagaraatiin namni rifattan zikriilee armaan gadii kanneen jedhaa itti fayyadama. Hin dagatina. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكري الربا كيسا يرو رفتان جدمو الربا كيسا نمني رفتان أكسما أبجو صداتيسا رفتيسا نمني أرغتان ذكري لأرمان قدي كنين فيدما نبيين كان صلى الله عليه وسلم إسلام من واهم دا فرمالا كتيبه كمادا وان كان مبرسيساني جراني جيجو فيديو كان sirriitti nama hedduu biraan gahatiin akka namni itti fayyadamu taasisa ofii keessanillee itti fayyadama. Irriba keessa yoo rifatan zikrii armaan gadii kana jedhama. Sahaabonni hedduun isaanii fakkeenya Khaalid ibn al-Waliid faatii irriba keessa rifataa ture Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam dhimma kana itti himadhee jennaani zikrii kana jedhinaan jedhanii achumaan narraa deemee jedha. Kanaaf zikrii kana jechuu qabnaa jechuu. Zikriin kunis isa kana. A'uudhu bikalimaatillaahi التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إكاني سامع الجيشورا أعوذ تكبر بادا إن نرى تكبر بادا بكلمات الله جيش الله جيش ربي التامة قوتو كتاتين تكبر بادا jechi rabbii guutuun qur'aana fa'a sifa rabbiiti jecha rabbii guutuu kataateen tika barbaada maalirraa min ghadabihi dallansuu isaarraa dallansuun rabbi akka nan tuqne yaa rabbi dallansuu kee jalaa na tiksi jedheetiin rabbi irraa tika barbaada jecha isaatiin wa sharri cibaadihi sharrii gabroota isaa ilmi namaa sharrii garagaraa qaba falfalatu jira budatu jira jinnii namaatiif jinnii sheexanaatu jira kanneen sharrii gabrootaa irraa akka rabbi na tiksu Allah irraa tika barbaada wamin hamazaati shayaxiini waswasaa sheexanaa wa an yaxduruun akkasuma sheexanni kunniin natti dhufeetiin wasawwasuu waan akkanaa kanarraa akka rabbii na tiksu eenyurraa tika barbaada rabbii kiyya Allah irraa tika barbaada jechuudha. Zikrii cimaadhaa sirriitti itti fayyadama yeroo tokko isin fayyada sirriitti fayyadama. Akkasuma ka ittaanu maalidha waa'ee abjuudhaan wal qabatu. Abjuun akkaataa lamaan jira. Abjuu gaarii fi abjuu badaa jedhamee abjuu nama jibbisiisu jedhameetiin jira. Namni abjuu gaarii arge maal gochuu qaba? Namni abjuu badaa arge maal gochuu qaba? Waa'ee abjuu wal qabatu inshallah viidiyoo addatti yoo rabbi naaf laaffise dalaguudhaaf yaala. Wanti abjuudhaan wal qabatu waa'ee sirriitti yaachisaadha inshallah ni dalaga. Abjuu gaarii yoo argitani zikrii armaan gadii jettan maal jettani? Alhamdulillah jettani. Rabbiin galatooffattani. Tokkoffaa abjuu gaarii arginaan rabbiin galatoofadhu. Lammaffaa abjuu gaarii yeroo argitan nama jaalattan qofatti hima. Ittaansee nama isin waan nutti hin himina. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala Nabiyyallahi Yacquub yeroo Yuusuf abjuu arge itti himu maal jedheeni laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda. Obboleewwan keetitti abjuu agarte kana hin himinii jedheen. Sitti waanyanii mala sitti baasanii boolla sii qotanii ittiin himinii jedheeni. Kanaaf nama waanyutti hin himanii. Akkasuma nama jaalatan qofatti himanii. Abjuun akka hiikamte deemtii jedhanii. Sababa kanaaf of eeggatuu qabna. Inshallah ibsa dabalataa yeroo biraan ilaalla. Tokkoffaan kana ittaansee abjuu jibbisiisaa nama arge. Abjuu jibbisiisaa yeroo garagaraatti namni ni arga. Riba keessa abjuu jibbisiisaa ni arga. Maal gochuu qaba? Abjuu jibbisiisaa namni arge dalagaalee armaan gadii kanneen dalaguu qaba. Tokkoffaa maal godhaa? Cinaacha irratti ciisaa tureessan ni jijjiira. Fakkeenya jalqaba cinaacha mirgaa irratti yoo ciisaa jiraate cinaacha bitaa jijjiirata. Cinaacha bitaa irra yoo ciisaa jiraate cinaacha mirgaatti jijjiirata. Cinaacha kallattii irra ciisaa tureessan jijjiiraa jechuudha. Lammaffaan kallattii bitaatti yeroo sadii tufa. Kallattii bitaatti achi garagaleetiin maal godhaa yeroo sadii ni tufa. Inni sadaffaan ammoo zikrii armaan gadii kana jedha. Maal jedhaa? A'uudhu billahi minash shaytaani rajiim yeroo sadii jedha. Yeroo sadii akkas jedha. A'uudhu billahi minash shaytaani rajiim. Shayxaana darbamaa ta'e irraa rabbii kiyyaan tika barbaada. Yaa rabbi shayxaana darbamaa ta'e san irraa na tiksii jechuudha hiikkaan isaa yeroo sadii jedha. Afraffaan zikrii kana jedha. Innis maali? Allahumma inni a'uudhu bika min camali shayxaani wa sayyi'aati al-ahlaami. اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان
ومن وسيئات الأحلام. كان يجوني كمالي لا يا الله تيكا سر بربادة مال الرا دلقا شيطانا الرا سين تيكا بربادة يا ربي دلقا شيطانا الرا نتكسي. وسيئات الأحلام أحلام يوكان برسوسا بدو برسوسا كجرمو ابجو فكتا أحلام كجرمو أبجون فكتا مال جرما أحلام جرما برسوسا فكتا تيجبسيسا تيكنين الرالي يا ربي نتكسي جيتشولا. كناف abjuu badaa yeroo argitan zikrii kana jedha namni dalagaa garagaraa dalaga yeroo abjuu fokkataa argitti akkasuma qalbii isaatiin illee rifannoota garagaraa geessina akkas ta'uu hin qabnu. Namni muslimaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala furmaata isaaf kaa'ee jira. Dhugatti wallaahi namni islaamummaa kana tolchee qabate ima milkaaya yoomuun honga'u. Sababa kanaaf wantoota armaan gadii kana dalaguu qabna jechuudha. Abjuu fokkataa akkuma argine maal goona jalqaba kallattii irratti ciisaa turre san jijjiirra. Bitarraa gara mirgaa mirgarraa gara bitaa hin jijjiirra. Lammaffaan kallattii bitaa sanitti kallattii bitaatti maal goonaa yeroo sadii tufna. Achi garagalleetii yeroo sadii tufna. Ittaanii maal jennaa yeroo sadii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنة. التنزي مال جنة اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام. كان جنة إن شاء الله إبس بلآفي إبس دبلتا وإي أبجوتي والكبتو وففوتي ni ilaallaa nu hordofaa barnoota yuutuubii kanarratti kennamaa jiru barnoota diiniidha. Ka haala bareedaa kanaan barataa jirtan sabskiraayib godhaa hordofaa. Tiiktookii kenna mujaahid fillaa tuuka jedhu fooloo godhaatiin hordofaa. Teelegiraam irratti illee Ataabuluu Islaama Apologist ka jedhu barreeffamoota diinii garagaraa keessatti hordofuu dandeettanii barnoota diinii sirri baradhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.